biyya kana Keenyaa kanan deemee bara akka faranjiitti lakkoofsa 2001 san booda moo 2002 taayitaa mo'atamee gadhiisee jechuudha. Haa ta'uti namoonni na caalaa beekan yoo jiraatanis anis hanga ta'e numan beeka. Mooyi traditional leaderidha. Akkuma aadaatiin biyyattii bulcha malee smartii ta'ee waan akkasii hin turre garuu uummanni isaa liidarii kiyya jedhee itti amanee jaalatee yeroo inni TVdhaan mul'atee waa xiqqoo haasa'e hin kolfanii hin gammadanii bulchiinsa isaa inuma jaalatu whatever it is innaa baqataa soo ta'e bara duraa bara dargiin kufee wayyaaneen dhuftuu uummanni Itoophiyaa kun baay'ee baqatee achi galee bara sanaa refuujii baqattoota hundumaa deemee daawwataa turee jedhani. Ilaalcha badaa hin qabu. Haa ta'uti bulchiinsa keessa booda maal godhee korraapshiniin biyya Keeniyaa keessa akka ajaa'ibaa baay'atee biyyattiin almost garuma saamichaatitti gortee poolisiin baqattoota Eertiraa, Itoophiyaa, Sumaalee fi kaan East Africaadha achi jiraatan kana karaatti dhaabee akka barbaadetti sakatta'ee waaletii keessaa maallaqa fudhata. Odoo uummanni silaalu yeroo nu itti deemnu dura jibbiinsa wayyaanetii biyya san gadhiisnee deemne egachi geenye yeroo achi geenyu baay'ee gammanne bakka uummanni Keeniyaa kun afaan Ingiliffaa dubbataa muuziqaan isaanii Ingiliffaa bakka bifa isaaniitiitu gurraacha malee Awurooppaa fi Ameerikaan of fakkaatee jechuudha. Xinnoo bubbullee yoo keessa ilaallu biyyattiin biyya waanuma namni yaaduma jiraata malee bulchiinsi waan jiruuf sifti fakkaatu maaliif qaamni mootummaa tokko karumatti sisaamaa oolaa seera fi heerri hin jiru muzee mooy baay'ee jiraatanii biyya isaanii waan guddisan natti hin fakkaatu. Haa ta'uti uummata Keeniyaa walitti qabanii bulchanii yeroo ammaan gaanii egaa uhuruun akka maalitti akka jiru hin beeku. Yaadannoon kiyya hammooy kana. Ani yaadannoon guddaan qabu kan Keeniyaa jiraadhe 2001 hamma 2003 dhumaatti bara mooyi bara gaarii ture. Egaa baqataa irratti dararaa guddaatu gahaa ture. Ispeeshaalii yoo nama qabatanii birrii guddaa nama gaafatu nan yaadadha. Si'a tokko hiriyaa kootii wajjin isliidhaa baaniitu giduraa hin deemnu nu qabatanii anaan dhaqe birrii fidinaan jedhanii sammuu kana muka pooliitti hidhanii anaan gadhiisanii namarra deemee yeroo dheeraa natti fudhate birrii kana walitti sassaabuun hamman deebi'ee dhufutti gurbaan immoo pooliitti harka isaa maranii bokkaa keessa dhaabatee na eegee jechuudha. Baay'ee bokkaan achitti dhaane. Egaa wantooti gaariif hin taane baay'eetu ta'e biyya sanatti. Si'a tokkos akkuma kana poolisiin nu qabee nu nama ja'a poolisii lamatu jira makiinaa xixinnoo qabatanii jiru. Itumatti nu cuqqaalanii namni lama bakkeetti hafee ergi namni lama bakkeetti hafee booddee nuuni makiinaa qabannee deemnaati nu booddee hordofaa miillaan nu duukaa fiigaa nuun jedhanii. Ani dheeraa waan hin tureef xinnoo makiinaa keessa galuuf hin didee warra gaggabaabaa makiinaa keessa galfatanii kanaan immoo makiinaan dudduuba fiiginaan jedhanii jechuudha. Egaa xinnoo makiinaa dudduuba fiigeen karaarra harkaa fiigee mandara keessa fiigee badee jechuudha. Ijoollee warra qabatan akkuma kana birrii irratti buufnee baafnee si'a tokkos akkuma kana nan yaadadha. Namicha Booranaa tokko nu qabate inni immoo nu qabateetu atoo Oromoodhaa maa akka nu gootaa jedhee gaafannaani namicha kana raafmoo inni birrii nu dabali jennaan Itoophiyaan hin jiru biyya kana nuun jedhee nutti qoose. Egaa bara xinnoosee ulfaataa ture baqattootaa fi Keeniyootaaf garuu bara badhaadhinaa bara gaarii ture isaaniif jechuudha. Nutti garuu xinnoo nutti badee ture. Mootummaa Itoophiyaa wajjinis hidhata guddaa qaba ture. Achi keessa galanii abbaa barbaadan nu qabanii nu dararaa turanii. Egaa jireenyi keenya walumaa galatti jireenya ulfaataa ture Naayiroobii keessa.